Jirtuu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kun Yaayyaa Tuubiidha. Yaayyaan keessan isiniif deebi'ee jira. Uummata qashtii akkam jirtu nagaa keessanii jaa. Egaa har'as viidiyoo mammaraataa isiniif qabadhee dhufeen jira. Har'a egaa haala ajaa'ibaatiin viidiyoowwan bohaartotaan bashannansiisotaan kan torban kanaa isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Walii wajjiniin bohaarraa, walii wajjiniin bashannanaa, eessayyuu naqinaa isiniin jenna. Egaa gara viidiyootti darbuu keenyaan dura koomentii nu kennuu dandeessu, yaada keessan nu ga'uu dandeessu, maal akka sirreessinu, konteentii akkamiirratti akka isiniif akka hojjetamu barbaadan, akkasumas yaada nu kennuu barbaadan koomentii nu kennuu dandeessu, akkasumas inboksiin keenya sa'aatii kamittiyyuu banaadha nu kennuu dandeessu jechuudha. Egaa uummata qashtii isin bohaarsuudhaaf, isin bashannansiisuudhaaf baran kutannee kaan irraa akka ajaa'ibaatti walii wajjin bashannana, akka ajaa'ibaatti walii wajjiniin fuulduratti deemna jechuudha. Egaa sabskraayibii, sheer, laayik gochuu akka hin daganne yaada nu kennuu barbaadan Aga sa'aatii kamittiyyuu isin jechuudha. Akkasuma viidiyoo ilaaltanii isin bohaarse TikTok irraas ta'u maalirraayyuu viidiyoo ilaaltanii isin bohaarse meeshiin nu gochuudhaan finees irratti immoo walii wajjiniin bohaaruu dandeenya jechuudha. Chaanaalii keenya waliin guddifannaa. Sheer laayik gochuu akka hin daganne gara viidiyootti dabarrachuudha. Eessayyuu hin deemnaa walii wajjiniin bashannanuu itti fufaa gara viidiyootti. Egaa akkuma isinitti miidhachuudha viidiyoon irraa viidiyoo mammaraataadha. Viidiyoo akka ajaa'ibaatti nama kofalchiisanidha. Walii wajjiniin kofalla, walii wajjiniin bohaarraa. Egaa eessayyuu naqinaa isiniin jennaa. Kolfuu yoo barbaadan, bohaaruu yoo barbaadan, hiriyoota keessan kolfuu barbaadan, bashannanuu barbaadan, bohaaruu barbaadan kan biraan illee jiraatan fiduu dandeessuun bohaarsinaan bashannansiisnaan akka ajaa'ibaatti laayivii isaanii kolfaan guunnaa fi kanaaf eessayyuu naqinaa isiniin jennaa. Walii wajjiniin bohaarraa gara viidiyootti dabarraa. Viidiyoon irraa ajaa'ibaa waliin kofallachuudha. Viidiyoo jalqabna. Maal mee maallaqa si gaafachuu kanan iyyuudha. Maallaqa maali? Loomiin mana ittiin bitadha gaatam kan ittiin hin darbadhamu dubartoota. Amma loomii ennaan immoo. Ittiin hin darbadha dubartoota fayyaana. Dhiise amma mangistiin nuroo isin ashaashaale. Asii dhagaa guuritti ilaal. Dugda kutee taa'abaatu. Naasta amma mettee si baana galti. Anta dha. Deema jechuudha. Yeroo akkana naan jettan maal? Yaa miti. Bro jireenyi cimeera bro. Baritti loomii birrii amma kanaa bitanii darbatan afeera. Dhagaama dukkee dhagaa futee keessa keessaa waliin akkamsiisitte soo wajjiniin galtii chaawa sheelsii waan tolfamtu jechuudha. Malee akka durii loomii kiiloon tokko birrii meeqa galee bittee ganaa loomii darbachuu hin jiru bakka amma dhagaama dugda keessaa wal akkamsiisuu keessa dubbiin dhumaa jechuudha. Kanaafuu wanti kan biraan hin barbaachisu jechuudha. Yaada arii filanne kun. Gara viidiyootti wanti dabarra. Barattoota qabxiin tokko faalirra abbaan tokkiin addaan baasuudha booddee siif dawwala. Tole. Barattoonni lamaan keessanuu dhuftanii? Kottaa seenaa. Kottaa. Amma barattoota wanti si yaamneef qabxiin keessan lamaanuu qixa dhufe waan ta'eef qabxii keessa adda isin baasuu fi garuu hirmaannaa daree keessa akka qabu ila magaala kanaaf harka illee baasaa ati mootu jimaa furdaan harkaan baaf, lukaan baaf, mataan baaf akka itti sochiini tokkoffaa baate kanatti garaa nu qabe hadhaan gaafii kanaan adda isin baafnaa isin lachuu agaan gaafii qopheeffadhee isin yaamuuf ala ba'a. Man nu gaafatudha. Asirratti abbooshadhis yoo tokko fanaa. Amala warra korrojanii. Namni tokko kottaa seenaa. Yaa amma deemte. Taa'e sirri. Ayyuubi hangina kan? Ayyuubi. Gaafii amma si gaafadhu gaafii hojii galaadha. Waan ta'eef seeraan dhaggeeffadhu. Iyyaarri tokko toonii meeqa baata? 250. Tole argattee amma gaafii lammataa sitti irraa gaafii lammataallee. Inni kun isa ofiisaaliin hojjetee tokkoffaa beera jechuudha. Duraan hayileedhaan maqananiisa. Hayyee argateerta sadaffaa mootu pilaanitii addunyaa kanarraa meeqa? 9. Ganaffaan hoo? Wanti qoratamee ragaa hin jiru. Tole gaafii sadii nu argattee haluma kana itti fufi baay'ee gaariidha. Amma kaalaa feesan naa yaamatu deemu. Dhage tokkoffaas gaafate 250 jettaan. 250. Lammaffaa duraan hayilee amma qananiisa jettaan. Duraan hayilee amma qananiisa. Sadaffaan mootu wanti qoratamee ragaa hin jiru. Dafii seenqa. Korroja. Maaltu si fuurtaree? akkanumatti.
Ke maqaa hambasseeni Ambassi. gaafii hojii galaa si gaafadhaa kolbaan na dhageeffadhu. Guyyaan meeqa nyaata? 250. Kana muluu yaaduu si danda'a. Duraan haayilee amma qananiisa. Kana muluu ma nyaata? Wanti qoratamee irra ga'e. Namni yoo korre jikkuu irraa kun jennaan immoo immoo dhumaa jikurra. Korrojnaan akkasii beeka. Nisi maayi gatta mirti maayi hirta hirta. Bareeda. Korrojnaan akkasii beeka. Waan hundumaa tokko namni hundasaa qophii. Haayii namicha sarara korrojii wajjiniin gaafa wal qixxee fidduu wayii tokko. Gaafa wal qixxee fiddee tokko fa'aa walirratti baatu yaadi irraa korrojii irraa wal qixxee fiddee gaafa wal tokko fa'aa baatu jechuudha. Namooti taatee akkasii qabdan baachi kamiyyuu keessa jira wanta akkasii. Yaa warra ofii hojjetan irra yeroo baay'ee warra korrojanidha kan irra caalaa fidu. Maaliif achiis asiis fidanii wal fakkeessu waan ta'eef inni tokko fa'aa ba'u dhabee warra kun immoo iddoo biraa fidanii argatu waan ta'eef isaantu caalee argama yeroo baay'ee naa gaafa akkas akkasii gudii taata tawaarradda gaafa akkas akkasii. Naa alaaf waan rifiidha kun barsiisotaaf waan ta'uu qabudha barsiisotaaf sheerii godhaan akkasii maalumaaf barsiisota gargar baasuun si rakkisee isa danda'uuf sana illee adda baafachuu si rakkisee waan akkasii qopheessuudhaan kan biraan barbaachisu jechuudha. Naa gara viidiyootti dabara gara viidiyootti aanutti dabara. Isinitti himan shamarranni areedan jaallatu nama areeda qabu baay'ee jaallatu areeda hin jaallatu ijoollee ila anamma tiyyaa yeroon arguu fiiddee areeda koo natti buubuutiyan areeda koo baay'ee jaallatti tiyyaan anamma ishee fedheenii muradhu areeda koo yoon qixxa kana muradhe qixxa kana isa mana rifeensaa muru kan xiyyaatti dhiisi hin jedha addana bira amma isinis as birri isaa fi ijoolleen durbaa immoo akkasiin kadhattan barbaadu. Akkasiin waaqa kadhattan miniin ishee akka kadhattan barbaadu miilatti kuftanii maaloo addaraa sitti balleesseera lafuma akaatanii darii ribaa akaatanii sitti balleesseera maaloo dhiifama maaloo yeroo jettanii tolee hin jedhu isiniif garuu umurii isin ilaalu ijoolleen durbaa inni immoo na yaaddeessa inistiraaktar. Ana inistiraakteriitu gad deebi'ee siichi ijoollee shamarraniidhaan kadhadhachuudha ganama isaanuu tolee isinii jedhu. Yaani barataan gaafa waa'ee durbaa irratti barataan gaafa barsiisaa isaa gorsu maal takka yaadamuu danda'u yaadi barataan taa'ee akkas godhi gadi taa'ee kadhadhu barattoota kee akka godhi shigee akkasitti durii godhe gaafa namni si gorsu yaadi maal takka isa keessatti uumama jira isaaniyyuu ishis hin jedhanii. Sadumaa jechuudha gaafa abdii si kutachiisu isaaniyyuu waan ishee jedhan natti hin fakkaatu abdii sadumaa si kutachiisa. Muuziqaa maalumaafuu gara viidiyoo taanutti dabarra akka bohaaraa hartan shakkiin qabu maalumaafuu gara viidiyoo taanutti dabarra. Meerii rifeensi ta'e danda'u haa ta'u baay'ee. Wow. Wow. Hapana. Sí, princesa Kangu. Hapana. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Gaafa rakkoo gaafa lakkoo fuutee mudatudha beekan kun lakkoo futee jennaan rakkoon kun hin dhabamu na keessa maalumaaf warri lakkoo fuutan haadha manaa lakkoo warri qabdanii of eeggannaa kana keessatti jechuudha akka gurii taate booddee haadhaaf hundii qaba urratee ajaa'iba mana kee keessatti gaafa tawaarra addachuun akkasi beeka urratiin ankwaa okkee gaafa mana sitti dhufu akkasi beeka bareeda maalumaaf jaalladheera gara viidiyoo nuti dabarra. Ni nama nagaadhamoo maraataadhaa jennu. Obbolees. Maal lakkaa hartaati qoy? Dhagaa Oromiyaan qabdu lakkaa kuma. Eenyutu lakkaa isin jedhe?
obboleesso dhagaa Oromiyaan qabdu baay'ina isaan baruu barbaade. Barannoo irra jira bar. Oromiyaan dhagaa meeqa qabdi? Nama amma seen qabdu barre miti dhagaa amma seen qabdu iyyuu barre amma yoona. Yoo rakkoon tokko dhalate dhagaa meeqatu iyyuu wal nu gaa waan isan iyyuu baruufan. Yaada riifiyoon hojii dhabdee gaafattu hojii dhabdee gaafattu bakka akkasiin hojii uummata bakka gaafa hojii dhabdee jirtu waan garan jiru bakka hojii uummachuun akkasii maraatu haaraa jechuun akkasiiti bakka. Gara kana hojii dhabdeennaan waan akkasii akka kireetii gootee hojii uummatte malee wanta nama waa ta'u hin jiru teessee saatii dabarsuudhaaf gaafa guyyaan faasii deemuu didu gaafa saatiin sii deemuu didu saatii dabarsuudhaaf akka waan qabu teessee dhagaa lakkoofta akka dhagaa Oromiyaan qabdu adda baafadde maraatu haaraadha akka kun hojii uummachuudha kunis maadhamaafu mudii qaba gara viidiyootti nutti dabara. Garinti saliti ilanko ginci Addis Ababa monon komi qarshi dibba trafiki bira genna jesan afurtama yetu sena isama dafa gabina dafa achis akkamitti shufeerra rafuutaan yoo ta'uu baate duuba taayaa ofuka gabina keessa yoo ta'un kafaliin deemamo kafali birri Chiki dhiisitu amma tiraafikii nutti dhufe nama dhoksi. aha nutti afartaa jechaadha carqii kiyya sitti turaaye inni dhokatina namtu akka takka dhokanne nutti afarte kaa sitti dhoofne. Agadi toostee galtee raatte gaafa walitti jijjiiramtu shufeerii fi raddaatiif shufeeriin gaafa walitti jijjiiramu akkasii akka toostee raatte haala hudii qaba bareeda qosaamsaa kana baay'ee jaalladha baay'ee toleera keessumaa qosaanni akkaataan itti fayyadamu waan hundumtu jaalladheera Amaanueelitti naanii qosaan nama jaalladhu isa kana tokkodha yaa'u akka kootti nama yeroo ammaa kana koomeedii gaarii hojjechaa jiruudha afaan Oromootiin bareeda manumaafu gara viidiyoo isaanitti dabarra. Deebi'een dhufe daroo kinoo dhiqaashtii haadhoon kee as jirti. Har'a kan deebi'ee dhufe kan godhe maayinni amala sirreeffachuu qabnu kan ijoollee dhiira. Wayyoo narra kadhiyaan. Utuun si gorsuu hin dhageessan ijoolleen dhiira. Anaan immoo barana waaqasii kaasee haadhoo kwan. Utuun hin jiru sattam gootaati. Sin gorsaa nan dhageessu gaarummaansa. Attamitti barumsa attamitti si galaa ture siifi. Sin gorsa dhaggeeffadhu. Ijoolleen dhiira wanti tokko argachuudhaaf dandeetti addaa nu kenneera Waaqayyo. Keessumaa dandeetti addaa nu qabnu waan biraa miti. Ijoolleen durbaa wajjin wal baruuf dandeetti addaa qabna. Utuu dandeetti sana mee hojii irratti itti fayyadamne eessa geenyerra? Mee of hin taajjabdoon malee. Intalattii ishee sana ishee baruudhaaf waan ati godhee jira. Maal taate lagaa miti? Saayikoo. Himbarra ijoollee durbaaje wal barra amma qubii keenya kun duushuu ta'e nutti dhumutti feesbuukii irratti barreessine maal taayipisti fayyaa kana. Wayyoo himbarta akkuma akkasaatti siqaayikii argite muka yaabbee bishaan keessa lootee boolla lixee himbarta ijoollee durbaa ta'u kadhaa meeqan bocha meeqan barta erga bartee booda hadhamnaa kee godhatta hadhamnaa kee chiikii seeran girlfriend boyfriend ol godhattu ijoolleen si'ana erga wal godhattanii booda mee innisin dhoksaatti gootan mana keessatti akka namni nun argine tanii dhokattanii gootan mee inni dhiira gaafa waan gootanii ko addan baane walirraa addan baane mishee ajjin inni uummatatti bilbiltu maan hiriyoota kee naman beeknetti bilbilta hundumatti abaluutti natti hin bilbilta sanatti hin bilbilta mukatti hin bilbilta baratti hin bilbilta maan nutti muufi walgahii waan hin waamtati. Narra kadhansi bira dhoksaa dhattee ati ijoollee durbaa tokko wajjin kadhattee boosee ol barte tokko wajjin gootu mee dhoksaadha bakka dhuftee waan goote mana keessatti dhokattee waan goote maal nutti himta nutti maal nu garanuuf erga akkas ta'e immoo maaliif asfaaltii maratti hin gootan kaaffee keessatti maan gootan yookiin immoo mana sinimaa maan nattan waan akkasii isaa amaladhii akkasii bakka dhoksaadha qabadhu taa'e maal haasa'u ijoolleen dhiiraa si'anaa irraa Waaqayyo. Keessumaa jeekii keenya wanta goote dhufte dhoksaatti wanta goote dhufte nutti himin hin barbaannu bakka nagamni wayyoo nan gubadde ansi biraa maal namni si'a nagaraansaatti maatimii ta'e dhume wanta kana sirreessi ijoolleen dhiira arraa Waaqayyo wanta argite naase wanta haasaamu wanta naasofne adda baasi beeki shaaloom. Dhumarratti shaaloom ana akka gootti yaada tokko qaba irratti yaadin qabu dhiira taate dhiira wal baqqasuun sirriidha. Ana kan kootta jira. Dhiira taane maal ta'a dhoksaa keenya yoo magadi qabaa walitti man wal gorfan
dhiira taane dhiira bakkee dhoksaa dhiiraa bakkeetti baasuun sirriidha obboleessa. Kinoorii dhiira taate dhoksaa dhiiraa bakkeetti baasuun xuruudha maal ta'a yoo keessaa wal tenne yoo keessaa wal gorfanne wanti kun rakkina keetii tokko kun koo rakkina keetii anamma kan jedhutti ati dhiira waan ta'eef rakkina kee keessaa isa tokko kun naan bilbiliin jedhiin isa sii bilbiluun maaliif siidhiis nama alaafu warra yaan akkas akkasii haasoftanii dhuguma piraayiveetii godhaa waan haasa'amuuf waan hin haasa'amne adda baasaa iddootti haasa'amuuf iddootti hin haasa'amne gargar baasaa gongorsa sirriidha akkuma karaa buqqeen bifa qalbiitiin ta'e malee gorsa sirriidha gorsa nama hundumaatiif kennamuu qabudha baay'ee haasa'uun gaarii miti maalumaafuu gara viidiyootti dabarra. Iya karte? Wow, itu kan dikam. Wow. Dubisu kan karena sudah beri. Aduh, mana bisa. Sudah disega karena itu kitanya. Wow. Ayo di mana? Kun dagaamin gaay qalbiin siin caalin waanuma jiru kun nama hundarragaa wanta kasgaatii siin dhufte wanta kasgaatii awoo nam takkatti siin Geetifatis namtu. yaa abbaa geetti ifittuun himu qabriin hin dagadaan siin jee narratti Ay geeti. Dus video kay agarree jirray abala Wow. I don't believe. React kasih warri qabda meeshii ni godha. React kasih warri qabda meeshii ni godha. Haasaa qabachuu hin dandeenye hiriyaa dhoksaa qabachuu hin dandeenye iccitii keessan piraayiveetii gochuu hin dandeenye meeshii ni godha kana ergaa fi alaafun obsaa qaamta gara hin jiru gaafa nama akkasii wajjiniin wanta akkasii si mudate taphalaa shofte waan ta'eef aansii godhu hin qabnu anaaf waan akkasii irraa isin oolchu jechuun barbaada maalumaafuu gara viidiyootti nuti dabarra. Ay, dua. Sister maal taate? Xeenaan keen tapha maal taate? Rakkina jiru maal inni nu waliif hubacha maal si hubannu? Seexanni si haa hubatu malee kan si taradda'uu danda'a namni. Seexanni si haa hubatu. Amma si dhukkubee qaata si dhukkubee obboleessa ko. Maanna obboleetti ko qaata si dhukkubee mata. Akkas duugaa afaan adda addee minni gootaa afaan adda addee qamisii uffattee modeesii maa xaqqabamtee taphachee butaantii isa kan irraanfannishi butaantii isa bikinii isa saambusaa kan irraanfannishi ishee akkatti hudduu keessa galtu hin irraanfatiin ishii butaantii deemaa laaluu jalqabdee taphachee maal godhu dhiisaa anamma sagaleen ko akkatti mutatti dikkam kan jedheef jaaladhee miti na salacha'e na taakkate dhiisaa inni affa'u aantee Kana nyaata astakaakkan qottoo. Maalti deemaarra garuu maalti biraazii maal firaan qabu mucaan kun hiriyaan qabu obbolaan qabu namatti mun qabu mucaan kun maal ta'e maal warri fira mucaa kana maal taatan maal simatanii ilaaltu maal wal qorichaatti fudhatanii maal oromoon wal gargaaree inni akkamsiisnaan jecha maal ta'a yoo mana yaalaatti geessitan obiriin hin jiru ta'e oromoo walitti fidee walitti buusee waan qabu walitti fideen akkamsiisa mucaa maal ta'a warratti ilaalla waan akkasii saba koo. Ana akkasii kana ollaanis ta'u namooti isa beektanii qabaati Amaanu'eel Gashaa. Ana hospitaalii dhaqanii iddoo sana beekan lafti isaan waan ta'u malee maal nuufis maammataa nurraa buusu. Viidiyoo ta'anitti dabara maalumaaf. Gurbaanni mana kiraayee fudhattee buraayyuuti. Ciigii keedhaan immoo kottu walitti gallaa ittiin jette summee maal itti mati. Daabboon kunoo as jira paastaan immoo isa kana. Xaaxaa warra kee dhiistee maafin dhuftu taddanaa ashaboonis kunooti qixalshaayeen kunooti maal dhabda mana kooti timaatimiin jira timaatimiin jira Maafin jira pensati. ni jira timaatimiin hin dhume Maaloo fidii kottu'ee moo maa itti mati bajajaa saree qotaa akkasitti Oti. Ofii keef dura hojjedhuu nama ta'e. Kanan jibba waaqayyo. Aturu gaarii dha. Of jijjiirri dura. Dhageeffadhaa. Sirreessaa kana dhiironni keessa. Lallabamma kun. Bareedaa halumaaf. Yaa. Giximitti ammaa kana beeka. Giximitti ammaa kana giximiin baay'ee natti tolee tiiktookii irraa baay'ee jaalladheedha. Afaan Oromootiin natti toleera. Dammoo
abbaan giximichaa jalqaba gaafan argee laayiviidha beeka. Kan inni gaxxame jechuudhaan laayivii itti yaadee tun taane yookaan barreessee tun taane laayivii bakka kan inni dirii ta'e isaaf hin jaalladhee viidiyoo ta'anitti dabarra. Oh, no, 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 no. Amanamummaadhaan namoota shawwadamtan harka keessan kaasa. Jala koomentii jalatti naa barreessa. Warra shawwadamtan amanamummaadhaan jechuudha. Warra akkuma qaana wajjin shawwadamtan koomentii jalatti naa barreessa. Hangarma kootii shawwadamee dhuguma waanuma dudduubatti kana qaluu tokkoon seenuma dhuguma bareeda maaluma. Argaar ta'anii mucaasan ganamaa galgalachuudhaan abbaa manaa isheetii gireeftii laattu namaa galgalaan nama garafti. Wanni dhiisi waan kana nama garrama bakka waan kana sana isin jechuun danda'u. Haadha manaa kootii. Bareeda. Akka taasiftu gaafa dhabdu. Rakkina kee akka taasiftu gaafa dhabdu bakka bifa kanaan ibsitee dabartaa wanti godhan jiru waan ta'eef. Haadha manaa dhagaa galtee booksii dhuguun jira waan ta'eef. Walakkaa gara viidiyoo taasisaa dabaru. Guyyaa sadaffaa isaaniiti bakkee bulanii abbaa kee nama tajjeese du'aniiru bakka hirmii baafadhaan namarraa dhaga'uun keessan hin oolu dheetan sitti maara malee humaa dhugaa rabbi nama tajjeese nama tajjeese abbaa kee du'aniiru boonyaa waal eelo maanni hin cufee eelo eenyu maanni isin dukaasee waan mucaa keessanitti ni maara. Invitanii sinnitee kan du'e. Addeettayi utuma sobaartuu gaafa abbaatti sobaartu sun abbee kee iddoo dheetuutti baartuu abbeensaa gaafa bilbila kaasu. Mudiin qabu dabbara warratiin akkasii dabbara. Egaa daawwattoota keenyaaf viidiyoon irraa qabanne dhufne kana fakkaatachuudha akka ittiin bohaartan akka ittiin bashannantan abdiin qaba. Egaa shakkiin qabu bohaartaniitu bashannantaniitu dhee yaada viidiyoo kan biraadhaan amma walitti deebinuutti turtii gaarii isiniin jedha sabiskiraayib sheer laayik gochuun akka hin dagatamne akkasuma yaada nuu kennuu barbaadan ammallee nuu kennuu dandeessu jechuudha nu barreessuu dandeessu boksiin keenya isaatii kamitti iyyuu banaadha koomentii nu gochuu dandeessu laayikii gochuu akka hin daganne egaa wal jajjabeessinaa chaanaalii keenya waliin guddifanna jechuudha viidiyoo kan biraan amma walitti deebinuutti turtii gaarii isiniin jenna yaayyaatiif.